Hamza Washington yoo as jala jiraattan paayileeticha nu dhiyeessa. Viidiyootiin dhiyaata. Umara koon qabu yoo dhufe gaafa Maaliif beektaa? Indee sagalee nama baraatuun fideeman abdii dhadhee viidiyootiin akkatti ol duukaa isaantu nu himateemi. Gadi ba'een irraa taa'u deessu rakkoon tokko hin jiru. Irraa odeessu kunoo abdiin annan galaan viidiyootiin ba'e haba'an ragaa isaanii qabatanii dhufan. Garuu eegaatee asitti hojii haa ta'uu hin barbaanne ani afgaafii ka godhu deebii ka uummanni dhageeffatu abbaa manaa keetii fi paayileetii malee sii miti. Turjumaanan taatu fa'a. Abadan keessa iyyuu hin galu. Naa ta'e. Fitaawino, beetu fitaawino kanaaf jennaa bara. Rakkoon qabu. Ashitti Hamza yoo as jala jiraattan, ashitti Hamza yoo as jala jiraattan kootatanii karaa ittiin paayileetii argannu nutti hima. Hamza fi ashitti keessaa nama tokko galcha. Hamza fi ashitti keessa yoo as jala jiraattan. Hin jirtanii 100% yoo isinitti tole paayileetii dhiyeessuun amma dhiyeessa. Yookaan immoo guyyaa itti isin qabna gaafa qilleensarra jiraate. Guyyaa waan itti qaban hin jiru. Miliyoonii 18,000 naman ciibsu Dr. Aslimaan taate akkamitti raftatti sammuu keessa kaleessa si arge bar viidiyoo keetu ati utaatti dudduubaan. Miliyoona 18 ammallee deebi'ee jira. Ani ijaan angurraan dhaga'e malee rabbi naa nyaatu ijaan argine miliyoona 18. Miliyoona 18 osoo qabaadhee maal godha Kaayiroo keessaa jira akka Dubaay kanatti taraa takka akka Mubaarak kanatti taraa takka Itoophiyaa taraa takka Dubaay hin deemu. Garuu maani beektaa waan tokko waa dhugaa sitti himu namni waan tokko san ilaalan akkamittiin dirjitiin Oromoo akkamitti ilaa amma ati yoo mana qabaatte siif maatiin kee garaagaraa bara sii galee namni akkamittiin dhaqanii namarraati dirjitii namaa gadi inni qabu maa jechuudha kun sirriidhaa jettee ilaaltaati mee gaaffiis mataas akkamittiin dhuguma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sooyyee teennaati. Yeroo baay'ee gargaarsa uummata keenyaan godhatti 1,200 hirmaataa ture. Namoota baay'ee gargaaraa turte, namoota baay'ee achitti keessummaa ture, kabaja qabda, galata qabda, kabajni ati qabdus, kabajni Oromoon sii qabu achuma jira. Birriin kunillee birri akka ijoollee kaawwanii karaa hannaatiin isin bira seenee miti. Yesira guddai no dalagaa walitti seentanii namni biizinasa waliin eegale takkaahin kassara takkaahin argata kanuma malee hannaami dhibbatti ani waan hunda irra ga'eera atillee naa dawwalte hiriyoonni keessanillee naa dawwale waan kana keessa tawwada jiraa fi dhugumaan kassaranii sana abbaa birrii jaalatu tokkotti nu ilaalii jedhanii osuma dhimma nama biraa laallu obboleettiin teenna ol baattee sooyyee biraa miliyoona 18 qaba paayileetiin Oromoo jette. Ana qaba jenne paayileetii Oromoo tokkotu ka biyya faranjii jiraatu miliyoona 18 qaba jette. Dhugaadha moo soba? Achirraa eegallu. Asumaanuu mana nyaataa Oromooti. Foloo godhaa hundi keessa. Okay, dhiifama mi'uut godheen ture. Biin akkas miti duraan dursee gaaffii konaa deebisi ati. Idda si booddee waa barbaade si deebisuu danda'a. Tokkoffaa kaleessa ani yeroo duraa miidiyaa kanarratti maqaan keenya kan ka'e hamma har'aatti maqaan keenya ka'ee hin beeku. Namni nu himate illee hin jiru, namni nu himatu illee hin jiru. Gaafa namni akkastiin gadi ba'ee nama birrii hamma kana birrii irriba nama dhorku kana jedhee gaafa odeessu kana isin iyyuu manuma keessan kana bantanii akkastiin haasofsiisuun kun sirriidha. Iddoo namni itti gaafatamu hin jiraatin iddoo ani hin jiraatin itti naa bilbiluun qabdan turtanii keessaan naan barreessitan turtanii dubbii kana qabdanii narra jira yoo ta'e situ waasi naa ta'a rakkoon tokko hin jiru akkamittiin akkasitti callisamee hoy hoyitiin haasa'amee dhumarratti immoo dubbiin iyyuu dhattee gandatti immoo galtee mucaan inni sun ilma isaanii ta'ee ani immoo kan ormaa ta'ee jedhan isoo intala Oromooti. Maal dubbiin kun isin miidiyaa guddaa qabdu of harkaati. Miidiyaa guddaa of harkaati qabu jechuun ani namni barumsa akka kanarraati fudhatanii barbaadu isinillee jechaadha. Dr. Asliinillee warri kaanillee maaliif yoo jette namoonni hedduun sobaan hololaan
namni of ajjeesu jira, namni gaa'ela hiiku jira, namni gabaarraa badu jira, namni rifatee jiru jira. Anillee xinnoo ishee ija nyaadha gadi ba'ee ragatiin ta'ee fi badiyoo itti nama baduu danda'u miti gatii ta'eef hin jedhee ishee kanarraatitu eegallee bareedaa tokko kana. Lammaffaa immoo namni naa gaafadhaa jedhe kuni ofiisaa gadi ba'ee gaafata kan keenya jette edda ta'eeti waggaa isaallee hin beektu waggaa lama yookiin waggaa sadeette nami miliyoona 18 nyaatame gooftaa koo waggaa isaa mini guyyaa isaa mini guyyaatti abjuusaa keessa iyyuu wareersaan beektaa. Kanaaf namicha kanatu gaafatachuu qaba. Isheen haqanarraa qabdi taanaan anaaf sooyyeen kana walirraa qabna yookiin immoo jaarsummaa kana himannee turre sooyyeen gaafannee nuun deebisne jettee dubbii shatiitti fufuun kanadha. Achirraa eegaluu qaba malee kana sinirraa qaba sinirraan qabuun abbaan irraa qaba jedhemmoo akkatti natti kenne wajjin gadi ba'ee viidiyootiin anillee isinillee gadi baanee wal duukaa haasa'uudha akkasi. Abbaan irraa qabu fidaadha amma. Abbaan irraa qabu fidaati teenyee haqa jiru fuulduraan haasofnaa. Mucaan kun immoo eenyu akka argateen gadi baatee ol gashiin haa dubbattu na duukaa rakkoon tokko hin jiru. Tole obboleetti ya dhugaa jette amma ani ashitti wajjin ta'uun barbaanne abdiif mucaa walitti finna kaa. Maal rakkina qabare? Maal rakkina qabare? Amma bakka maqaan kee dhayamuu fi hoteelli keessan dhayamuu san dhiifama si gaafannee abdii abbaa manaa keetiitii fi paayileeticha waliif fiduudha kaa'e paayileetii kun walloole malee kanan barbaadanii bareeda እንደውም kanarratti viidiyoon si banaa qommaan haa banamuu didee waaqinatti tole eega yoo ati ashitti waliin haasa'uun barbaanne abdii fi paayileetii walitti fidu bareeda kun immoo haasaa cooma ta'e haasaa bareedaadha. Yoo ati abbaa manaa keetirra abukaatoo taate isin wanni mucaa keetirra abukaatoo taate. Dhaggeeffadhu ana abukaatoon ta'u isaan lamaan miidiyaa kanarratti saba Oromoo duratti gadi baasi ragaa keessan atis fidi jedhi gadi naa baasi maaloo gooftaa ansin gargaara. Kunoo inni reedii ta'ee jennaan kunoo abdiin taa'eera. Abdiin nama sibira jira. Andee qophaasa. Walaa fi ashitti yoo as jala jiraatan pilis himanni keessan irratti manni murtii federaalaa ollaalee gallaalee kun obboleettii kenna sooyyeen ani abbaa manaa kiyya dabarsee kenna isin waan feeta yoo dhugaa yoo badii isaa itti murteessaa jedhaa jirti hamsa ashitti yoo as jala jiraatan paayileeticha nu dhiyeessa. Viidiyootiin dhiyaata. Umara kau kamu yuk duke gafar maali beta ande sagale naman baratun video an abdi dade video tin akkatti ol duka isaan tun himatemi gadi ba en rata odes rakon to konjuru arra odes kuno abdin annan galan video tin ba haba an raga sani qabatani adufan magaru akka baka ka gafa nutti dufu sinasisa sirfakchis maali na rifachisa nani mo kesumati media sodaachutun tan ijolle qaxale ijolle gurguddacha jiran hin beek borgana ijoolleen kun hin argu hin saalfatu ijoolleen kun sitti saalfatu haadhatti saalfatu abbaatti saalfatu namni dhadhaa si dibee gadi bu'aa miti warri kaan akka gandaatti yoo jaallatani I don't care ani intala Oromooti ani intala gandaa miti kan narraa odeessu wallaggatuun ta'in si komaandoon narraa haasaa narraati maaliif maatii koo gatii ta'anii intala isaanii gatiin ta'eef isaantu narraatii gadi qabee haasaa usii yoonaan jedhan isaantu na usiisa haasa yoodhan isaantu na asobsiisa. Kanaaf gaafa haasoftani hundi keessaniyyuu maayini lolli daboon qabu Oromoo daboo akkasin naa qabdan hin barbaadu. Promooshinii ishee fi bareedaadha. Promooshinii garuu dhaqeen hojjedhuuf isaaniif never maqaa kiilooleetiin hin nagadan abadan. Meeshiniin godina akka namni sun waan kana sirreessuu fi wanni nyaatame yoo jiraate dubbadhaa jennaan keessumaa wal afaan wal qaqqabanii guruppii man nama jaarsaaf jaartiin beeytaa namni lama birallee dabalame homaa rakkoon qabu ragaa qabnaa risiitii jira waa hunda jira waan itti saalfannu hin qabnu dubbii dhugaatii nummaanuu dubbannee haasofnu jennaan akkasitti maqaa kee meeshiin godhanii isa amma gandatti wal galchan jettuu fi amma innillee mucalleen baalee atillee wallaggaa ani mootu chaayinadha ani sin hundaafuu qixa atillee obboleessa kiyya innillee obboleessa kiyya wallahi isallee hin beeku sillee hin beeku
inni illee paayileetidha osoo Ameerikaanidha jedhanii osoo carraa Ameerikaa deemuu argadhe mukki rabbiin xiyyaara isaatirra na buusuun mala atillee Dubaayii jirta kiilolee namni gaafaasi muuziqaa baasu kitaaba barreessu dhufee achitti hafuura baafatee Oromoon achitti wal argee beeksisa achi beeksifatee fedhu caccabsaa fedhu affaanyii fedhu kitifoo fedhu shiroo waan humna isaa nyaate itti eebbisiifatee waan dhufii san galata qabda Oromoo bira. I'm so sorry si dawwaluu dhabuu kiyyaaf dhiifama. Garuu yeroo san maqaa meeshiin godhina jechaa ture waa tokko asii dhibbatti mucaan atileetii paayileetidha nama si'uu baay'ee dinqisiifatu eebaluu jennaan dhugaadha mucaa hin beekan. Yeroo jalqabaati miidiyaa kanatti nama afaan Oromoo dubbatu mucaa sana arge jedhee waggaa 5 dura wal baranneeni nama guddaadha hayyee dubbiin soban taatu jedhee itti dhiisee ammallee ijoolleen jaartillee warruma gurguddaa waan saalfatanii dubbanne ka jedhu malee osoo amma namni hin beekne tokko yuuzariin yookiin namni ani hin beekne tokko dhufee sooyyeen na nyaata jedhe kabalee ofirraa gabbuusa. Wallaahi kaba dhugaa. Jarri kunillee jara kijibu uummata biratti kijibuu uf kijibsiisee uf xiqqeessuu barbaadu miti. Ka himatamellee guddaa ka himataa jirullee gurguddaa lamaantu harka chaayinaa gurraachaa bu'ee jedheetuma dhiise amma maqaa si balleessanu ati dhugaa qabaattu jari dhugaa qabaatu warruma himata sirratti banne yoo ol fidee waliin si gahee hoo akkam jette kallattii kabajaan bareeda bifa disrespect waliin goonen jidduu keessanitti uummanni hin murteessaa anillee aga danda'e jidduutti baalaansi godhee dubbii keessa yoo isin ilaale osoo yeeti. Bareeda garuu inni beektaa nam ilaa ati dhaqxee gaafa himattu simaa balootiin obboleessi kee yoo himate situ dhaqee himatamaaf miti obboleessa keessadatu hamma umuriinsaa akka ati jettetti paayileetiidha waggaa 18 ol miniire isa mataa isaatu viidiyootti wal duukaa gadi baanee haasofna. Viidiyoo nu dubbise guyyaa tokko. Kanaafi innillee viidiyootiin gadi ba'ee anaaf isatti wal duukaa haasa'a malee ashitti miti kan na duukaa haasa'u. Akkas taanaan anillee nama narraa haasa'u hedduun qabaa jechaadha malee simaa balootiin miti. Ani akkamitti amantaa ani mucaan paayileetidha qilleensarra deemaa lafarra deemaa. No qilleensarra mini ela asli waa tokko sitti hima ani obboleettiin kelle paayileetiin caala. Koomenti jalatti nama arrabsina nama guddaadha qalbiiwwan nama arrabsaniif kaan hin beektan. Dhaggeeffadhu asli. Kanaafi ani paayileetiidha jedhee namni tokko inshaallah paayileetii miti mootummaaf waaqaaf lafa walitti bushumaan ta'in. Si himatee jennaan abalu sin haqa qabataanaan an haqa koo qabadhee dhufeera fuuldura keetti dhala yoo barbaade ani si qofatti erguun hin danda'a. Si galee garuu an si qofaan qulqullaa'uu hin barbaadu borganama darbarsa dhagaatiin wal dha'anii karaarraa wal maqsuun kuni narratti akka dhaabbatu gatii barbaadu inni gadi ba'ee dubbachuu qaba. Maaliif Oromoon gaafa mammaaku tokkoffaa dubbiin itti gala qaba lammaffaa lolli daboon qabu si galee kanaafi atamma yoon firdi beetti tan kasasame asli dhaqee dhugaa naa ba'a miti asli naa kasasame abbaan manaa koo dhaqee naan kasasamu sooyyee waamamtee naa sooyyeedha kun garuu akka nama dirijjitii kanarratti akka nama waa balleessuu qabutti warra kiilolee jedhan an sooyyomeedha abbaan manaa koo abdiidha sooyyomeettiin kenne sooyyeettiin kenne abdiittiin kenne jechuun maqaadha si galee dirijjitiin garuu kan darbaa dabarsa darbu an hundeessitu haa ta'u malee kan keeti kan kooti kan uummata Oromooti. Ashi. Sigale yoo balleessaan jiraate dogoggorroo jiraate irraa darbuu dandeessa. Kanarraan kana garuu iddoo abbaan sun hin jirretti isheen xabaqaa miti. Xabaqaatiin haasofti taana anis xabaqaa qaba xabaqaa kootiin haasa abukaatooti. Akkas goona kan. Yoo ati ashitti wajjin ta'uun barbaanne abdiif mucaa walitti finna kaa. Maal rakkina qabare? Maal rakkina qabare? Amma bakka maqaan kee dhayamuu fi hoteelli keessan dhayamuu san dhiifama si gaafanne abdii abbaa manaa keetiitii fi paayileeticha waliif fiduudha kaa'e paayileetiin kun bareeda kanan barbaadanii bareeda inda'u kan irratti viidiyoon si banaa qommaan haa banamuu didee waaqinatti tole. Eega yoo ati ashitti waliin haasa'uun barbaanne abdii fi paayileetii walitti fidu. Bareeda kun immoo haasaa cooma ta'e haasaa bareedaadha. Yoo ati abbaa manaa keetirra abukaatoo taate isin wanni mucaa keetirra abukaatoo taate. Na dhaggeeffadhu an abukaatoon ta'u isaan lamaan miidiyaa kanarratti saba Oromoo duratti gadi baasi
ragaa keessan atis fidi jedhi gadi naa baasi maaloo gooftaaf an sin gargaara. Kuno inni reedii ta'ee jennaan kuno abdiin taa'eera.